obboleessa ko birriin dhabe jettee hin gaddin sababni isaas aniyyuu hin qabuuti. Hello. እንዴት ናችሁ? ወንድ ሲርበውና ሲጠግብ የሚወደው የጡት ሳይዝ የተለያየ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምን መሰላችሁ? በተጠና ጥናት የራባቸው ወንዶች የመረጡት ትልቅ ጡት ያላትን ሴት ነው። የጠገቡ ወንዶች ደግሞ የመረጡት ትንሽ ጡት ያላትን ሴት ነው ማለት ነው። ማልታት ጊፍቲ ኮ ነጋሚኒ ጋዲ ሞ harmanyaatu jalqabne jiran maayni xinaatiin tikeekun me waan xannaatuuf waan xannaan addabaasten beettuti maaltaate giifti ko xunumaatiin lafa dhoftetta mataadhaan kuftettaati ati moke beetannaan uma keessa baate bareedina ija bubaaftan hin beltaxoofte maayni ijoolleen dhiira gaafa beelaan harmanyaan namoonni maaltaatiif caan lagamini maangoo goote buute harma avukaadoo moo daabboo waaqayyo xinaatiin tikeekun iyyuu xinaati bira barbaachisa kanke adda baafadhu dur waan haasoftuu fi waan hin haasofne adda baasi waan xannaatu waan tana xannaane adda baasi bari maaltaati cannagamini maaltaati harma guddaa ma kastaa hundumtu beelee dhumeewu waaqayyo si fadhiisu giifti ko sitta